iccitii isaa eenyu akka jalaa gadi baase nama kana jechuudha. Akka inni foon wantoota garaagaraa gurguraa ture. Foon garaagaraa namoota nyaachisaa ture. Foon horiitti walitti makee yookiin foon kuni akka foon horiitti gatii foon horii ittiin gurguramuun ittiin gurguraati. Uummata shawwadaa mana nyaataa isaa keessatti mana nyaataa ofii isaa keessatti waan kana gurguraatii ture jechuudha. Iccitii isaa eenyu jalaa akka gadi baase viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo waliin turtan kan dhageessan ta'a jechuudha. Waan hedduutu akka garaa nama nyaatudha. Mana foonii keessatti foon bineensota garaagaraa gurguruun baay'ee takka nama gaddisiisa. Rabbi nu haa qajeelchu. Ashama harka foonii hordoftoota masaarsituuf jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koos taatanii na hordoftan guddaa galatoomna isinan jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin walitti deebinu. Egaa yeroo darbe keessa wanta addaa irraa dubbadheen ture. Innis namicha wanta wayii gurguruudha jechuudha. Akkuma argaa turreedha waan hedduu nama ajaa'ibuudha jechuudha. Egaa mana nyaataa isaa keessatti wantoota garaagaraa gurguraatii ture jechuudha. Baay'ee waan nama jibbisiisu. Isallee haala kamiin akka gurguraa ture eenyu akka argee isa himee kan isinitti mutaa guyyaa har'aa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo san kutaa tokko kutaa lama jedhanii gallakkisanii turanii gaafa viidiyoo san gallakkisanii an akka nama tokkootitti akkamitti viidiyoo kana bichaa gallakkisanii dhiisan namni kun akkamitti seera jara ooluu dide kan jedhullee gaafii natti ta'e jechuudha. Akkasumallee iccitii nama kanaa eenyu akka argee nama kanatti himuu danda'e baay'ee ifa nuuf hin taane ture jechuudha. Garuu namicha kana kan isa tokkome yookiin immoo nama kana kan akka inni hojii hin taane hojjechaa jiru kan isa baasee nama birootitti hime nama kanatti dhiyeenyan isa beekudha jechuudha. Yeroo namni kunillee achi deemee isa gaafatu amanuu dide yeroo jalqabaatiif jechuudha. Waliin hojjennamu gaafa inni maal jedhuuni lakki an hojii akkana hojjechaa hin jiru jedhee nama sanii mormaa ture jechuudha. Kaa namni gaafa hojii hin taane hojjetu namni kamiyyuu namni alarraa dhufe tokko akka baru hin barbaadu iccitumaan qabatee taa'uu barbaadeeti. Sana booda nama kana itti ergee bilbilaan erga dubbisee booda karaa haasa'aatitti eegale jechuudha. Viidiyoo san muluu dhaggeeffatanii yoo jiraattanii jechuudha. Achi keessatti erga nama san dubbiseedha jechuudha. Ta'eeyyuu baay'ee of sodaachaa dubbachaatidha kan ture. Sababbiin isaa hojii hannaati. Hojii hin taane hojii rabbis namarraa hin jaallanne hojjechaa ture waan ta'eef baay'ee tokko sodaachaa ture. Jechuudha gatii irratti wal dhaba jarri kun jechuudha. Gatii irratti wal dhabeetu namni kun deebi'ee isa gaallate yookiin akka namni kun hidhamu kan isa taasise namni kun amma yeroo ammaa kana keessatti seera jara oolee jira. Manni nyaataa isaatillee cufameetii jira jechuudha. Waan hedduu takka nama gammachiisudha. Haa ta'u malee garuu gaafa waliin hojjechaa turanii namni kun nama isa beeku nama isa waliin hojjechaa turedha. Gaafa isa beeku jechuudha. Dubbachuu hin dandeenye garuu maallaqa irratti walii galuu dhaban jechuudha. Namni kuni wantoota garaagaraa foon garaagaraa waan garaagaraa qalii itti fida. Qixa foon horii gurgurachaa ture xiqqoo gatii foon mana isaa xiqqoo gadi laaffata jechuudha. Sababbiin isaa akka namni irraa fayyadamuudhaaf jechaadha jechuudha. Foon san akkasitti makaatii gurgurachaa ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu foon kana akkasitti inni sunitti as rakkabeetu inni kun immoo gatii foonii qixaatiin gurgurata xiqquma ishii gatii gadi rakkasiisa malee jechuudha. Sanirraa baay'ee rakkaashan fudhata kan deebi'ee mootu inni ol kaasee gurgurata jechuudha. Sanirratti wal dhabdeen gaafa gidduu isaanii jiraatu deebi'aniitu isa saaxilanii jechuudha. Walumaan waan hin taane hojjechaa turanii walumaan uummata nyaachisanii walumaan gurgurachaa turanii waliigaltee qabaatanii inni sunis osuma beekuu jechuudha. Haa ta'u malee garuu har'arratti namni kun saaxila bahuun isaa seera jala ooluun isaa hedduu tokko ana na gammachiisee jiralleedha. Nullee mootu akka irraa of eeggannoo taasisnu nu taasisee jira jechuudha. Keessattuu amma booda mana nyaataa fayyadamuun baay'ee akka nama sodaachisuudha jechuudha. Akka nama tokkootitti akka nagahitti jechuudha. Kanaafidha garuu namni kun osoo dura qarshiidha walii galanii jiraatanii maallaqa walii galanii jiraatanii har'a iccitii nama kanaatillee gadi baaseetii hin dubbatu jechuudha. Argitan ganzabni hangam akka
intii qabu jechuudha. Osoo gaarii kafalee fi jiraate har'a namni kun iccitii nama kanaa gadi baasu jechuudha. Garuu inni fayyadamaadha. Kanaan immoo gatii xiqqaadhaan irraa taqabbala jechuudha. Harrees haa ta'u, sarees haa ta'u, adurrees haa ta'u, hantuutas haa ta'uti inni erga itti fidee gatii xiqqaadhaan irraa fudhata jechuudha. Hanga ammaatitti mana isaa keessatti kan maal akka nyaachaa turre, maal akka nyaachisaa ture, maal akka gurgurachaa ture hin beeku sun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jechuun kanaan alatti wantoota garaagaraallee foon garaagaraatillee foon horiiti jedhee gurgurachuun isaa waan hin oolle isaaba kanaan jechuudha. Kanaafidha yaa warroonni haala kanaan jiraatanis jiraachuu danda'anii hin beekamu. Garuu hojiin immoo hojii hin taane hojjechuun guyyaa tokko nama salphisa jechuudha. Guyyaa tokko nama salphisuun isaa hin oolu. Hojii gaarii yoo hin hojjetin guyyaa tokko itti qaana'uun, guyyaa tokko seera jala ooluun, guyyaa tokko adabamuun namarraa hin oolu jechuudha. Namni tirfii argachuudhaaf jecha gatii guddaa irraa argachuudhaaf jecha yeroo xiqqoo keessatti karaa muraasan duroomuudhaaf jecha waan hin taane keessa galee har'a jireenya isaa balleessa jechuudha namichi kun. Osoo waanuma argatu san irratti rabbii isaa galateeffatee hojjetee jiraate har'a kun hunduuyyuu irra hin ga'u jechuudha. Manni isaas cufamee jira, manni nyaataa isaatis cufamee jira, innis mana hidhaa galee jira jechuudha. Waan hedduutu akka nama gammachiisudha. Egaa murtoon isarratti kennamu maal akka ta'u hin beeknu jechuudha. Garuu wanta nama barsiisu warri mana nyaataa keessallee hojjetanii kan arganii osoo barnoota irraa fudhatanii baay'ee natti tola. Hundi haala kanaan hojjetaa osoo hin taane biyaansi haala isaa kanaan kan hojjetullee jiraachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu jechuudha. Innuyyuu waa tokko malee miti kan haala kanaan waan kanatti seenee dhumarratti garuu tagaallata jechuudha. Marrajaa wanta ta'uuf sagalee erga jalaa qabatanii booda yookiin erga haasofsiisee lafa labsiisee booda inni sun gatii biraa deema jechuudha. Namichoon abbaan miidiyaa kana irratti waraabeetii gallakkisee jechuudha. Intiin isaa ilaaluu dandeessanii nama kuma baay'eetu ilaale chaanal isaanii jalatti jechuudha. Muluu isaanii argitanii yoo jiraattanii ani baay'ee tokkoon itti gammadee guyyaan dura argu garuu seera jala ooluu dhabuu isaatiif baay'ee tokkoon gaddi jechuudha. Maaliif kan jedhu baay'ee tokko gaafii natti uume. Kanaaf hojii qulqulluu yaa hojjennu. Hojii boru ittiin qaanofne haa hojjennu. Mana nyaatas yoo ta'e wanta kamiyyuu haa ta'uti har'a foon garaagaraa hojjetee walumaa galatti namni osoo hin beekin itti fayyadamee jira, nyaatee jira jechuudha. Namni beeketi miti wanta akkasii mana foonii keessaa hin gurgurama jedhee namni eenyummaan keenya hin amannu jechuudha. Anummaan tun hin amanu jechuudha. ግን amma maquma foonii dha'uun hedduuta kana jibbisiise nyaachuu mitiiti jechuudha. Kanaadha. Osoo hin beekin wantoota garaagaraa nyaachuu dandeenya. Keessattuu amma biyya Arabaa kana keessatti illee maal foon maalii akka dhufu hin beeknu isa dhugaa dubbachuudha jechuudha. Foon maalii akka dhufu hin beeknu, eenyu akka qale hin beekamu, eessaa akka dhufu hin beekamu jechuudha. Yooma akka qalamee ta'e maal akka ta'e jechuudha. Shimbirroo isaa taatu allaattii garaagaraa isaa taatu hin beekamu. Foon tokko alarraa dhufu jechuudha. Walumaa galatti baay'ee tokko nama jibbisiisee isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Foon nyaachuun amma booda of shakkuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafidha kanatti aansee viidiyoo kana akkanan isin fidee jechuudha. Akkuma argitan amma inni kun beeqalaadha jechuudha. Amma booda kan nu baasu beeqala facaasanii jechuudha. Shiroo ofii qopheessanii shiroo ofii nyaachuu bichaatu nama baasa jechuudha. Wanti shakkii hin qabne yoo jiraate kanaafi kana qofaadha malee amma booda foon nyaannaa hin jiru jechuudha. Yoo danda'ame mana keessatti qalatanii nyaachuu hin danda'amu yoo ta'e garuu mana foonii deemanii foon nyaachuu dhiisudha jechuudha. Wanti namaaf dhiyaatu hin beekamu waan ta'eef wanti foonii jedhameetii hojjetamee namaaf kennamu hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaafidha shiroodhaan alatti jechuudha. Wantoota foon waan akkasii amma booda hin amaninaa hin nyaatin ati dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif hin ulfaata. Maaltu akka itti makamee foonsa waliin isiniif bilchaatee dhufu hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Ani gama kiyyaan garuu isa dhugaa dubbachuudhaaf nan jibbe maquma foonii dhahuu jechuudha. Nyaachuu mitiitiin hedduutu akka nama jibbisiisa. Mana ofii keessatti yoo humni namaa eeyyame hoolas ta'a, sangaas ta'a, lukkuus ta'a qalatanii mana ofii keessatti nyaachuu. Kana hin taane yoo ta'e garuu mana alarraa finnee nyaanna jechuun baay'ee ulfaata. Yoo ta'e illee immoo achi dhaabbatanii eeganii mursiisanii manatti fudhatanii manatti hojjetatanii nyaachuudha malee mana nyaataa keessatti foon nyaachuun amma booda
sirrii miti jechuudha. Akka biyyaatti nun barbaachisu jedheen yaada akkuma argaa jirrudha. Namichi kun immoo qabamuu isaatiif hidhamuu isaatiif manni nyaataa isaa cufamuu isaatiif hedduutu akka gammade. Kanaaf viidiyoon kiyya kana fakkaata yoo nu gongoree dhiifama.